Har'a immoo namoonni baay'een gaaffii kan na gaafatani. Innis waa'ee ulfaa fi walquunnamtii saalaa irratti. Namoonni tokko tokko walquunnamtiin saalaan yeroo ulfaa yeroo kam dhorkamaa kan jedhudha. Isa kana TikTok irratti illee isin hojjedheen ture. Namoonni tokko tokko immoo walquunnamtii saalaaf dubartoonni ulfaa yeroo ulfaa fedhii qabu. Dubartiin ulfaa tokko walquunnamtii saalaaf fedhii qabdiyoo kan jedhudha. Inni gara biraan immoo namoonni tokko tokko yeroo walquunnamtii saalaa ispeermiin qaama saalaa dubartii keessatti nammu gara gadameessaa deemee mucaa irratti dhiibbaa hin uumu yookaan infekshinii hin uumu. Inni gara biraan immoo namoonni tokko tokko yeroo ulfaa walquunnamtii saalaa gochuu ulfayyuu ni baasa jedhanii namoonni yaadanis ni jiru jechuudha. Har'aa kan waliin ilaallu yeroo ulfaa walquunnamtiin saalaa yeroo kam dhorkamaa. Inni lammaffaan immoo yeroo ulfaa dubartiin ulfaa tokko fedhii ni qabdi. Walquunnamtii saalaaf fedhii qabdi. Yeroo kam fedhii qabdi, yeroo kam immoo fedhiin ishii gad bu'aa, yeroo kam immoo deebi'ee fedhiin ishii ol ka'a kan jedhullee waliin ilaallaa jechuudha. Yeroo ulfaa walquunnamtiin saalaa hin dhorkamu. Even gaaffii kan biraammoo namoonni baay'een maal jedhu walquunnamtiin saalaan hamma ji'a meeqaattidha kan inni raawwatamu yeroo ulfaa jedhanii namoonni gaafatanillee ni jira jechuudha. Kanaaf gaaffii kana sadan yookaan arfan isiniif hin deebisa jechuudha. Inni tokkoffaan dubartoonni ulfaa yeroo ulfaa walquunnamtii saalaaf fedhii qabu. Yeroo kam fedhiin isaanii gad bu'a, yeroo kam immoo fedhiin isaanii ol ka'a. Inni lammaffaan walquunnamtiin saalaa rakkina daa'ima irratti fidu qaba. Yeroo ulfaa daa'ima gadameessa keessa jiru irratti rakkina fidu qaba. Inni biraan walquunnamtiin saalaa yeroo kam dhorkama? Yeroo ulfaa jechuudha. Yeroo ulfaa walquunnamtiin saalaa yeroo kam dhorkama? Inni biraan immoo walquunnamtiin saalaa hamma yoomitti yookaan immoo hamma yeroo kamitti, hamma ji'a meeqaatti ni taasifama kan jedhuun isinitti himaa jechuudha. Faayidaa walquunnamtii saalaa yeroo ulfaa qabus isinitti himaa. Hamma dhumaatti na hordofuu hin dagatina. Kun Dr. Yoon Bashaanaati. Chaanaalii keessan mana teessanii waa'ee fayyaa keessanii kan irraa barattan, waa'ee fayyaa keessanii, waa'ee fayyaa maatii keessanii hubannoo kan ittiin argattan, homaayyuu utuu hin kaffaliin waa'ee fayyaa kan ittiin bartanidha. Subscribe gochuu hin dagatina. Share, like godhaa. Ilaaltanii hin darbina. Subscribe godhaa. Waan isin kaffalchiisu hin qabu. Quba keessanii subscribe ishee jettu qofuma subscribe gochuudha. Hamma dhumaatti hordofuu hin dagatina. Inni tokkoffaan walquunnamtiin saalaa yeroo ulfaa fedhiin isaanii dubartootaaf ni dabalamoo ni xiqqaata. Inni kun iddoo saditti irree ilaaluu dandeenya. Ji'a jalqabaa sadan yookaan first trimester jennee kan waamnu ji'a jalqabaa sadan fedhiin isaanii gadi bu'a. Sababiin isaa hormooniin istiroojiin pirojestiroonii jedhamu waan ol ka'uu fi mallattoolee tokko tokko hooqqisiisuu, ol deebisuu, nyaata jibbisiisuu, dadhabbii wantoonni kun mallattoon kun waan jiruu fi walquunnamtii saalaaf fedha hin qabaatanii fedhi isaanii gadi bu'aa jechuudha. Ji'a jalqabaa sadan ji'oota 3 haga ji'a 7tti jechuun ji'a 3 haga ji'a 7tti walquunnamtii saalaaf fedhiin isaanii ni dabala. Yeroo kana jechuudha hormooniin ol ka'es gadi bu'aa waan deemuu fi mallattooleen ol deebisuu, dadhabsiisuu akkasumas nyaata jibbisiisuunis waan baduu fi ji'a 3 booda waan badaa deemuu fi walquunnamtii saalaaf fedhiin isaanii ni dabalaa jechuudha. Ji'a 3 haga ji'a 7tti. Ji'a 7 haga deessutti immoo walquunnamtiin saalaa fedhiin isaanii ni bu'aa jechuudha. Walquunnamtii saalaaf fedhi isaanii ni hirrata. Sababiin isaa guddachaa ni deema, ulfi guddachaa ni deema, kiiloo ni dabalu, akkasumas immoo dhukkubbiin dugdaas ni jira. Kiiloon mucaa waan dabaluuf ulfis waan guddachaa deemuu fi fedhii qabaachuu dhiisuu ni danda'u. Fedhiin isaanii gadi ni bu'aa jechuudha. Fedhiin isaanii haalota kana sadaniin ni jijjiirama. Jalqaba irratti jalqaba ji'a 3 fedhiin isaanii gadi ni bu'a. Deebi'ee ji'a 3 haga ji'a 7tti
walquunnamtii saalaaf fedhiin isaanii ni dabala. Ji'a 7 haga dhumaatti immoo ni hir'ata jechuudha. Inni gara biraanii yeroo ulfaa walquunnamtii saalaa mucaa gadameessa keessa jiru yookaan daa'ima gadameessa keessa jiru irratti rakkina hin uumu kan jedhus gaaffiin ni jira jechuudha. Inni kun immoo rakkina uumuu hin qabu. Walquunnamtiin saalaa yeroo ulfaa ta'u ispermiinis mucaa bira hin ga'u jechuudha. Mucaan tokkoffaa kan itti cover ta'ee jiru amniotic fluidiin jira. Fluidii yookaan dhangala'aan amniotic fluid. Amniotikiin ni jira jechuudha. Inni biraan amniotic saakiin jira. Inni gara biraan inni sadaffaan immoo barrii gadameessarra cervical mucus yookaan immoo dhangala'aan baay'ee furdaa ta'ee ispermiin gara mucaatti akka hin seenne kan godhu even balbala gadameessaallee ni jira jechuudha. Kanaaf yeroo ulfaa walquunnamtiin saalaa taasifamu mucaa irratti dhiibbaa uumuu hin qabu jechuudha. Even gaafa ulfi sun ga'ee ciniinsutti dhiyaachaa deemu ciniinsuun iyyuu dafee akka dhufu ni taasisa jedhu qorannoon tokko tokko. Sababiin isaa ispermii keessa prostaglandiin kan jedhamu ni jira. Prostaglandiin kun faayidaan isaa uterasiin yookaan gadameessi akka walitti kottoonfatu gochuun ciniinsuun illee akka dafee jalqabu fi mucaan akka dhalatu illee ni taasisa jechuudha. Gara dhumaatti yookaan immoo gara yeroo isaanii fixanii dahuu jala gahan walquunnamtii saalaa gochuun illee faayidaa ni qabaa kan jedhu illee qorannoon tokko tokko ni jira jechuudha. Garuu walquunnamtiin saalaa yeroo kam dhorkama? Inni biraan gaaffiin tokko tokkos ni jira. Infekshiniin uumuu walquunnamtii saalaa yeroo ispermiin gara gadameessa haadhaatti seenu kan jedhu illee ni jira. Inni gara biraan ulfa ni baasaa kan jedhu illee ni jira. Walquunnamtiin saalaa yeroo ulfa sin baasu infekshinii sin uumuu jechuudha. Mucaa irratti infekshinii hin uumuu jechuudha. Garuu yeroo kam dhorkama? Walquunnamtiin saalaa yeroo ulfaa yeroo kam dhorkama? Kanallee TikTok irratti isin hojjedheen ture. Specifically yeroo kam dhorkama kan jedhu jechuudha. Qabxiileen arfan tokko ni jiru. Walquunnamtii saalaa yeroo ulfaa kan dhorkamu jechuudha. Inni tokkoffaani yoo dhiiguun jiraate yeroo ulfaa dhiiguu yoo jiraate APH jennee waamna. Antepartum hemorrhage. Inni kun immoo sababa garaa garaatiin jiraachuu danda'a. Yoo yeroo ulfaa dhiiguun jiraate walquunnamtii saalaa ni dhorkama. Yoo dhiiguun jiraate hatattamaan gara mana yaalaa deemtanii ogeessaan ilaalamuu qabdu jechuudha. Inni tokkoffaan dhiiguu yoo jiraate yeroo ulfaa karaa gadameessaa dhiiguu yoo jiraate walquunnamtii saalaa gochuun hin danda'amu. Inni lammaffaanii bishaan bubbee yookaan immoo bishaan yeroo ciniinsuu dhangala'u sun yoo yeroon utuu hin gahiin dhangala'ee inni kunis walquunnamtii saalaa ni dhorkaa jechuudha. Yoo bishaan bubbee dhangala'e walquunnamtii saalaa gochuu hin qabnu. Bishaan garbaa jedhu, bishaan bubbee jedhu, iddoo kaanitti immoo amniotic fluid jennee kan waamnu jechuudha. Afaan Ingiliffaatiin inni yoo dhangala'e walquunnamtii saalaa gochuu hin qabnu jechuudha. Inni gara biraanii obbaatiin mucaa dursee yoo dhufe, mataa mucaa dursee yoo dhufe gara balbala gadameessaatti obbaatiin yoo siiqee placenta previa jennee kan waamnu jechuudha. Inni kun immoo yeroo walquunnamtii saalaa placentaa yookaan obbaatii kana balbala gadameessaatti dhufee pireejarii irratti uumuudhaan dhiiguu waan danda'uuf yoo obbaatiin gadi gara balbala gadameessaattis dhufe walquunnamtii saalaa gochuu hin qabnu jechuudha. Kun ammoo akkamitti beekuu dandeenya? Altiraasaawundiitiin adda ba'a jechuudha. Yeroo altiraasaawundii kaanu placentaa previa yookaan immoo obbaatiin gara balbala gadameessaatti mucaa dursee dhufuunsaa altiraasaawundiitiin adda ba'a. Isaaf hin dhiphatina. Inni biraanii qabxiin arfaffaan yoo recurrent pregnancy loss yookaan immoo kana dura irra deddeebiidhaan ji'a 4 booda yoo ulfi nurra babbahaa tureera ta'e hakiimnis nu ilaalee yoo balballi gadameessaa mucaa qabachuuf waan danda'u ta'e hakiima bira yookaan dooktara bira gorsa fudhannee walquunnamtii saalaa gochuun qabdu ji'a 4 booda yoo jedhame yookaan immoo yeroo ulfaa walquunnamtii saalaa gochuun mucaan kun akka ni ba'u taasisa yoo jedhame yeroo kanas dhorkamuu ni danda'a ajaja ogeessaatiin jechuudha. Wantoonni qabxii kana arfaniin alatti yoo aadaan keenya amantaan keenya nu dhorku yoo ta'e akka yaalaatti yookaan immoo akka fayyaatti yeroo walquunnamtii saalaa
yeroo ulfaa walquunnamtiin saalaa rakkina hin qabu jechuudha. Namoonni tokko tokko immoo hamma ji'a meeqaatti jedhanillee kan yaadan jiru. Hamma ciniinsuun dhufutti rakkina uumu tokkoyyuu hin qabu jechuudha. Hamma rakkinoota ani eereen alatti yoo rakkinni biraa hin jiru ta'ee walquunnamtii saalaa yeroo ulfaa gochuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf namni kamiyyuu kana itti adeema yookaan immoo keessa jira namni hundiyyuu baruu qaba. Namni utuu heerumiin utuu fuudhiin hafullee hin jiru. Akkasumas immoo yoo heerumtanii fuutanitti ta'es kun faayidaa qaba. Sirriitti baruu qabdu kana. Inni gara biraanii yoo jaallattan ammayyuu subscribe godhaa, share godhaa, like godhaa, comment godhaa. Galatooma.